kabajamtootaaf jaalatamtoota miseensota waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa akkasumas hordoftootaa fi deeggartoonni caffee miidiyaa taatan biyya keessaaf biyyaan alatti warreen jiraattan hundi keessan nageenyi keenya bakka jirtan hundatti isin haa qaqqabu jecha. Egaa waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa guyyaa har'aa ibsa gabaabaa isinii baasuudhaaf dhiyaatee jira. Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa yeroo marasaa qalaa'insi jireenyaa ol ka'u ammuma ol ka'u sadarkaa magaalaa Finfinneettis ta'e ijoollee miseensonni keenya martuu isaaniitiyyuu oomisha of biraa qaban hunda isaaniitiyyuu fidanii dhufanii kan fayyadaman ta'uun isaanii ni beekama. Akkuma sanitti waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa yeroo marasaa baazaarii magaalaa irratti jiruun wal qabatee aga danda'amaa ta'een guyyaa har'aa kana bunni karaa Bulee Horaatirraa socho'uu calqabee jira. Bunni dhufu yeroo ammaa kanatti eeyyamni bunaa keenya bifa kanaatiin ba'ee laayinsensii taanee jirra. Haala kanaatiin akkasumas kwaalitii mana kuusaadha. Kwaalitii mana kuusaa 92.56 goonee jirra. Nu godhamee jira. Laayinsensii waan hundaa fixannee yeroo ammaa kanatti sosochii kara gabaatitti calqabnee jirra. Kana qofas miti kabajamtootaaf jaalatamtoota miseensota waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa akkuma beekamu waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa labsii 985 muraa 2009 jalatti akkuma hundaa'e qalaa'insi yoo ka'u miseensota isaatiif waldaan haala adda addaatiin qalaa'insa gabaarratti ta'e martuu isaatiyyuu haala mijeessee gabaarratti dhiyeessaaf jedha. Nus kanuma faana buunee egaa yeroo ammaa kanatti baazaariin qophaa'aa jira. Sadarkaa magaalaa Finfinneetitti waamicha kan goonuuf miseensonni waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa magaalaa Finfinneetii fi naannaa isheetii irratti warreen argamtan hundi keessan guyyaa gaafa 28 facaasaa yookaan qibxata dhufu jechaadha. Qibxata dhufu irratti sadarkaa magaalaa Finfinneetitti tiriitii ni godhama. Konkolaatonni waldaalee gamtaa hunduyyuu yuuniyenoonni hunduyyuu jira kan jedhaman hunduu konkolaatota qaban fuudhanii hin bahu. Nus akkasumas konkolaataa 5 qabna. Konkolaataa 5 fuunee kan baanu ta'uu keenya isiniif ibsina. Isa qofas miti guyyaa gaafa 29 simpoozimii waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa simpoozimii federaalli qopheesse irratti sanada qophaa'u irratti gabaasa waggaa 3 waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa ministiroonni fi akkasumas bulchiisni magaalaa Finfinneetii fi bulchiisni magaalaa Dirreedawaatii fi akkasumas koomishinaroonni hojii gamtaa muumicha ministiraatirraa calqabee hanga gadaanatti jiran hundi isaaniitiyyuu sadarkaa jiran hunda irratti gabaasni waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa hojjechaa dhufee fi ammas hojjechaa jiru fuulduraafis maal karoorfatee maal kaayyeffatee maaltummoo rarra'ee hafee dhimma mana jireenyaatiinis wal qabatee maalirra akka jiru maaliif akka raawwachuu nu jalaa dide bakkamitti akka saanqaa nu jalaa ta'e kan itti hubachiisannuu fi kan itti beeksisannu ta'a jechaadha. Guyyaa gaafa 29 bakka qaamni milaallatu qaamni olaanoodha. Qaamni federaalatis bulchiisni magaalatis bakka jiranitti simpoozimicha irratti kan dhiyeeffannu ta'a. Murtoo keenyas kan itti murteessisannu ta'a. Haala kanaatiin wal qabatee egaa gaafa 29 irraa kaasee hanga gaafa Bulee 5 ji'a 6ffaatitti egzibishin maakkalii jechuun jiddugala daawwannaa irratti masqala addabaabayii bakkuma nyaataaf dhugaatii keenyaa jiru san irratti jechaadha. Mooraa egzibishinii keessatti xaafiinis wanni hunduu wanni oomisha qonnaan bulaadhaa baay'ee gatiin isaa gadi bu'aadhaan wanni qonnaan bulaadhaa kibbarraa naannoo Amaaratirraa Sidaamarraa Affaarirraa Sumaalirraa Dirreedawaarraa Harargeerraa Oromiyaarraa Finfinnee keessaa nutis hunduu federaalarraayis bakka hundaa'uu wanni karaa oomishni qonnaan bulaadhaa martuusaa karaa 300tti kan lakkaa'amu aynata 300tti kan lakkaa'amu martuu karaa kumtaala 47,000 ol kan ta'u xaafii qofti midhaan kan gaggalu ta'a. Qamadiinis boqqolloonis kudurriif mudurris tooniidhaan kan galu ta'a jechaadha. Guyyaa 6 baazaarii guyyaa 6 tururratti baniisa daawwannaati irratti ministiroonni fi hooggantoonni aangawoota olaanoodhaa kan ta'an martuu isaaniitiyyuu nama 100tti kan siqutu dhufee
daawwataa hin baniisan godhu inni eebbifama jechaadha. Isinis kabajamtoonniif jaalatamtoonni miseensonni keenya martu keessan guyyaa shanan san keessattuu magaalaa Finfinnee fi Shaggar Siitiirra warri jirtan gatiin qalaa'insaa irratti alatti gatiin argattan sunii fi achi baazaar irratti kan argattan gatiin garaagarummaan isaa baay'ee bal'aa waan ta'eef acharratti argattanii akka gabaayeffattan odeeffannoon isinii kenna. Akkasumas immoo waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaatis yeroo ammaa kanarraa kaasee oomisha gaggalchaa jira, kuduraa fi muduraa galchaa jirra, xaafii galchaa jirra, minaan waan galuu qabu hunda fudhannee ni baana. Isinis akkasumatti dhuftanii achumattis bakkuma sanitti argattanii warri jiddugala magaalaa keessa taatan geejjiba warri rakkattan konkolaattonni keenya pikaapponni miseensota keenyaaf tajaajila guyyaa shanan saniif miseensota akka rasanii bittan bakkee jirtanitti fudhachuu kan dandeessan ta'uun isiniif ibsuu barbaada. Fayyadamummaan miseensaa egaa kanaan wal qabata. Imma mana jireenyattis isaan wal qabatee achirratti simpoozimii sanirratti diizaaniin keenyas piroosesiin keenyas yeroo ammaa kanatti rarra'ee bakkee itti hafeetis sirritti booldi goonee ministirootarraa hanga kantiibootarraa hanga koomishinarootaatti muummicha ministeeraa amma ga'utti wanni dhiyaatuuf gaafii dhiyeeffannu akkasumas murtoo fi raawwii tokkoof tokkorra nuuf ga'a jenneeti guyyaa san eegganna jechaadha. Kanaaf isinis egaa kabajamtoonniif jaalatamtoonni deeggartoonni caffee miidiyaatii fi akkasumas miseensonni waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa wanni calqabne hundi isaatiyyuu akka raawwatuuf akka xumuramuuf nuti halkanii guyyaa itti dhamaanee ni hojjanna. Isinis humna akka nuuf taatan abdii qabna. Isinis nu faana akka jiraattaniif adaraan jedha. Waamichi keenyaaf heeruun isinii laannu sagantaan waldaan kun baafatee jiru guyyaa gaafa 28tis inni hirmaanna gaafa 29 irrattis hundi keenyayyuu kan dhiyaannu ta'adha. 29 irratti akka simpoozimii irratti sagantaan akka nu beeksisetti magaalli Dirreedawaadha ni dursaa ittaanee bulchiisa magaalaa Finfinneetitu dhiyeessa ittaanee Koomishinii hojii gamtaa federaalaa waldaa dargaggoota caffeetti dhiyeessa jechaadha. Sanadoota fi yookaan hojiiwwan waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa agaarraatitti hojjete martuu isaatti ibsa jechaadha. Kana dhiyeessinaa kanaaf isinis waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa ammuma nutuqan ol fagaanna ammuma nu waraanan ol dheechina ol dhiibamna malee gadi dhiibamuun amma booda akka hin jirre beektanii karoorfannee fi kaayyoon kaayyeeffanne martuu isaatiyyuu hojiirra oolaa akka jirus beektanii hundi keessaniyyuu bakka jirtanitti akka nu faana taataniif kabajaa fi galataanan isin yaammadha. Jabaattanii cimtanii maallaqa akka qabdaniin bitachuu dandeessu. Warreen immoo maallaqa umaayyoo hin qabne immoo kara waldaa keenyatitti immoo dhuftanii kara keessatiin miseensa keessa warri jirtan kireeditii sartifikeetii keessan qabsiistanii fudhachuu hin dandeessu. Foormii guuttanii achumatti mallattoo mallatteessitanii waliigaltee gootanii gabeeyyeeffachuu ni dandeessu jechaadha. Kanaafuu waan waldaan qabu kamisaatiyyuu fayyadamuu hin dandeessu. Kuni carraa guddaadha. Kuni carraa bal'aadha. Miseensi fi waldaaleen kun kanan kennan kanan godhan nu biratti garuu kuni hunduyyuu carraadhasi deebisee immoo gargaarsasi deeggarsasi. Kanaafuu aga danda'ama ta'een hundi keenyayyuu waliin taanee diina keenya waloodhaa hiyyummaa cabsuun hiyyummaa mo'achuun dirqama harka wal qabannee tokkummaa keenyan sirna keenya sirna gadaa jajjabeeffachuun ilmaan abbaa gadaa ta'uu keenya ibsachuun wal ta'uun dirqama murteessaadha. Harka wal qabannee deemuu qabna. Hambarreen gaddaati irrattis tokkoffaa baane hambaranaati irrattis tokkoffaa akka baanuuf abdii qabna. Sochii gurguddaa goona jennee jirra. Galatoomaa ulfaadhaa jabaadhaa. የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የጨፌ ሚዲያ ተከታዮች ናችሁ በሀገር ውስጥና ከሀገር ውጭ የምትገኙት ሁሉ እንኳንም ለሶስተኛ ዙር የኢትዮጵያ ህብረት ስራ ኮሚሽንና የአዲስ አበባ ህብረት ስራ ኮሚሽን በጋራ በመገናኘቱና በመቀናጀቱ እንዲሁም በጨፌና ሌሎችም የህብረት ስራ ማህበራቶች ዩኒየኖች ፌዴሬሽኖች መሰረታዊ ህብረት ስራ ማህበራቶች ከየክልልም ተሰብስቦ በቶን በጋፍ
የሚገባ ምርቶች አሉ። ከ28 ጀምረን ትርኢት አለ። የህብረት ስራ ማህበራት፣ የሸማቾች፣ የዩኒየኖች፣ የእኛም የህብረት ስራ ማህበራቶች፣ የፌዴሬሽኖችም ትርኢት ይኖረናል። በኪኖች ትርኢት ይኖረናል። እኛም 5ቱን በኪኖቻችን ይዘን ትርኢት የምንወጣ ይሆናል። እንዲሁም ደግሞ ምርቶችን የግብርና ምርቶችን ሙሉ በሙሉ ከየክልል አስተዋጽኦ ተደርጎ በዩኒየኖች፣ በህብረት ስራ ማህበራት፣ በሁለገብ የህብረት ስራ ማህበራት፣ በመሰረታዊ ህብረት ስራ ማህበራት፣ በዩኒየኖች፣ በፌዴሬሽኖች፣ በእኛም በአማካኝነት በፌዴራል ከተደራጀን ጀምሮ እስከ ታች በወረዳ ደረጃ እስከ ተደራጁ ጭምር ሁሉም በጋራ በተቀናጀ መልኩ የፍንፍኔን ከተማ ኑሮን ለማቃለል ሲባል እንግዲህ በቅርብ ቀን ይጀምራል። በ29 ሲምፖዚየም ይካሄዳል። ከ29 ጀምሮ እስከ 5 እና 6 ድረስ ባዛሩ በደንብ በአዲስ አበባ ከተማ ኤግዚቢሽን ማዕከል የሚከናወን ይሆናል። የሚከፈትም ይሆናል። የሚሸጥ፣ የምንለዋወጥ፣ የምንነግድ እንዲሁም ምርቱን ህብረት ስራ ማህበራት ክንዳችንን የምናሳይበት ብርቱ እንቅስቃሴ የምናደርግበት ይሆናል። ሁላችሁም ለዛ ቀን በወቅቱ በጊዜው በእለቱ በሰላም እንድንገናኝ ሁሉም የነቃ ተሳትፎ የየበኩላችን እንድናደርግ ከወዲሁኑ ጥሪያችንን እናቀርባለን። ማህበራቶች ሁሉ ህብረት ስራ ማህበራት ናሽናል ኮኦፐሬቲቭ ሶሳይቲ ማለት የኢትዮጵያ ህብረት ስራ ኮኦፐሬቲቭ ወይም ኮሚሽኖችም ከየትኛውም የኢትዮጵያ ህብረት ስራ ማህበራት ሁሉ ከየትኛውም ፖለቲካ፣ ከየትኛውም ሃይማኖት፣ ከየትኛውም ብሔር የማይካተት ሁሉን ያቀፈ በጋራ የምንሰራ የጋራ ጠላትን ደህንነትን አድርጎ የሚንቀሳቀስ የህብረት ስራ ማህበራት ዘርፍ ከመሆኑ አንጻር እኛም የበኩላችን አዋጁ ባዘዘ በፈቀደ መሰረት ኢትዮጵያ ህብረት ስራ ኮሚሽን ሊግ እስኪመሰረት ድረስ እኛ ማህበራት የበኩላችን የአንበሳ ድርሻን ይዘን የምንንቀሳቀስና የምንሰራ ይሆናል። ቀጥለን እንግዲህ በእለቱ በሰላም እንገናኝ። ሁላችንም የየበኩላችን ቅድመ ዝግጅት እናድርግ። ጨፌም አትክልትና ፍራፍሬዎችን፣ ጤፍን፣ እህሎችን፣ ጥራጥሬ እህሎችን በሙሉ ያስገባን መሆኑን ከወዲሁኑ እናሳውቃለን። እንዲሁም በመስቀል አደባባይ ኤግዚቢሽን በር ላይ ባለ ጨፌ ባርና ሬስቶራንት ውስጥም አስፈላጊ የሆነውን መስተንግዶና ትብብር እናደርጋለን። ሶፍት ኦፕንም ይደረጋል። በዛው አጋጣሚ እንኳን አደረሳችሁ። በሰላም እንገናኝ። ሁሉም እንዲዘጋጅና በነቃ ተሳትፎ የበኩሉን አስተዋጽኦ እንዲያደርግ የበኩላችንን ጥሪ እናቀርባለን። እንደ ጨፌ ወጣቶች ሁለገብ ህብረት ስራ ማህበር ይህን አክል ነው ለማለት የምንፈልገው። አመሰግናለሁ።